Atis tiyame anis kanketi iya sabontu atis nafiadi silenso bume andukumati yonisi arke fayanto jirti atis tiyame anis kanketi iya sabontu atis nafiadi silenso bume andugumati yonisi arke fayanto jirti jalalti teti etumi oiti tanama biro nati bushoiti tanama biro nati bushoiti jalalti teti hedumi oiti. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Jirraa Miidiyaa Neetwork kun qophii keenya yeyyaba artiiti. Qophii keenya yeyyaba artii torbeedhaan weellistoota garaagaraa affeerree kan isin biraan geenye ta'u torbee kanas weellistoota lama asitti affeerannee jira. Weellistoonni kun eenyu faadha? Hojiiwwan akkamii hojjetan isa jedhumoo hanga dhuma sagantaa kanatti yoon waliin turtan kan argitan ta'a. Qophicha waliin Ansittiinaa Hajjiitii ogeessi kaameeraa kennamoo Daawit Tashoomadhaa haga dhumaa nu waliin tura. Waamicha koo kabajanii asitti waan argamtaniif hedduu galatoomaa mee walaa barru. Okay, atilleen hedduu takka galatoomi. Maqaa kiyya barbaadde? Sirraa jalqabu. Shiraayyee. Maqaa kiyya maqaan ammaa sirba ittiin gadhiise. Shiqirqir naan jaanii normal. Kun maqaa gartee safaraa yookaan maqaa stage name isa jedhamu san. Akkasii maqaa sanii garuu maqaan warri kiyya naa baasee Zubeer Ahmad Yaaqubiin jaamaa. Akkasii. Tole egaa shiqirqir faana yookaan Zubeer faan wal bareen jira. Atoo eenyu jedhamta? Anilleen maqaan kiyya Keemboon naan jaanii garuu maqaan haadha abbaan kiyya naa baasee Hamzee Mahamad Yoonis hin jaama. Tole sima biraa haa ka'uti. Mee gara weellisummaa kanatti yookaan immoo gara sirbaatti akkamitti dhuftan? Duraan ijoollee taataniifa weellisaa taana jettanii yaaddanii turtamoo mee akkami? Wallaahi garuu dhugaa simuudhaaf an akka yaadee kiyyatti ijoollummaa kiyyaa inni aartii jaalachaa ture. Haa ta'u garuu aartii osoo hin taane shubbistoota ture nuti. Osuma shubbisaa makoru jiru jidduu kanaan baqa namni nun beekne seenaa keenya hin beekne Oromoo tuttuquudhaan waan jira. San booda nutis aaruma keessaan osoo artistoota ta'ullee yaadin carraa kanaan itti dhufne. Aartii matu dirqiidhaan manaa dhufee nu waamee as bira nu geessee jechaadha. Eegaa. Aartumaan nu jaalate. Amma immoo gara keen deebi'a. Shiqirqir yookiin Zubeer. Mee atoo gara weellisummaa kanatti hin dhufna jettee yaaddee turte moo akkam weellisaan ta'a jettee yaada qabda ture moo maaltu gara weellisummaatti si fide? Okay, dhugaa keeti. As keessa waan guddaa takkaa jira. An ijoollummaati jirraanoo warri keenya baay'inaan amantaa kana hordofanii. Laakiin an xiqqeenyuma kiyyarraanuu akka baqa aartii Oromoo tan hedduu takkaan jaaladha. Baqa warra keenya harkaa illee didee gara aartii kanatti baqa ni jiraami aartuma jalaan galee ofirraa'ee hedduun jaaladhaani aartii aadaa Oromoo tanaa waa hedduu keessaas dabaree as gaheetiin jira. Laakiin ammaan tana ammoo an walumaa galattuu aartii Oromoo keessatti irrina takka arguu hin barbaadu. Mataan kiyyaas naan fudhatu. Innaa hedduu takkaan jaaladhaani. Hanga arraan tanaa kun as geenye shubbisaas ni hojjannaa barachaatiin ture eegasiis barsiisee tiimbirillee tiimii jaamtuu hawwisoo. Waa isaatti hin dhufna jalqaba gara shubbisummaatti hojjechaa akka turtan quban qaba. Asittis tiimii keessan hundeessitanii asitti hojiiwwan garaagaraa hojjechaa akka turtan. Amma garuu waa'ee sirba keessan torbee lama dura natti fakkaata miti ka gadhiifame. Akkasi. Waa'ee sirba sanii akka daawwattoota keenyaaf nu ibsitan barbaadeen ture. Weellisaan lammii Somaalee miti? Shaarmaa booy sirba wayii gadhiisee isin immoo isaaf deebii kennitaniirtu. Mee an sirba afaan Somaalifaas waan hin dandeenyee fi waan inni jedhees naan gallee daawwattoota keenyaafis mee sirbi shaarmaa sun yaada akkamii qabase jedhu ibsaati waa'ee sirba keessan immoo itti deebina. Okay. Nuti waan gartee karaa gartee sirba ammaan tan hojjannee kanatti gartee akka nuti daddaffiidhaan hojjannu nu naqee wallisaa namuu numa beekaa irra guddaadhaan ijoollee zabanaa waxxaatii tanaatu beekaa wallisaa Somaalee Sharmabooyi inni fudhatama qabaa namallee nama jabaadha. Haa ta'u garuu abbootii gadaa waa'ee gartee bishaan galaana diimaa san irratti gartee abbootiin gadaa achi dhaqanii eeba godhan san irratti lafti nagee jaanii gartee
san irratti du'aayii godhan irratti inni ammoo jechoota abbootii gadaa san fudhatee irratti qoosee irra qalladee arraba gartee abbootii gadaatiin hin malle irratti qoosuudhaan kan ka'e nuti ammoo sirba isaa duraanis ni hordofnaa waan dhaggeeffannuuf yeroo laallu hedduu jechuudha miira keessa nu naqee sababii saniin akkamitti akka itti deebisuufii qabnu afaaniin deebisuuf yoo hin danda'amne gamuma isaa gartee akka isa deebisuu barbaanne sirbaan akka barbaannu sanitti illee deebisuu baannu hamileen teenye daddaffiidhaan isa kana gartee yeroon dhaqqabsiisne isaaf deebii godhuudhaaf sirba kana itti seenne sirballee osoo hin xumurin jechuudha sirbi keenya amma akka saampeelatti nuti hojjenne qoosaatuma taphachaa isaaf wanta gooneef malee guddisnee akkasitti biyyaafis yoo wantaafis jenneeti miti hojjenne haa ta'u garuu nuti deebisaa nuu ta'uuf. Waan inni abbootii gadaa arrabseef isin immoo isaaf deebii ta'a jettanii. Deebii ta'a jenneeti isaaf jechuudha kana hojjennee deebisaa gartee akka beeku nuti ammas gara gartee isa arrabsine inni arrabaanii hawaan san godhe nuti garuu akka barumsa irraa ta'uuf jechuudha waa'ee sirba keenya irratti isaaf barumsanii taa'annee Somaalee fi Oromoo addaan hin baasin isaan ilmaan kuushii ati ganaa ijoolleedhaati suuta jihii taphadhu jenneeniiti ati hoonnoo wajjin faa taphadhu gartee warra gurguddaa wajjin akka hin taphanne akkas jenneeti itti qosnee deebisneef jechuudha. Sirbichi inni afaan Somaaliffaatiin sirba isinoo sirba kana yeroo sirbitan sirba afaan kamiin isa jedhumoo gara keettiin dhufa gaa Kemboon. Egaa Sharmaboy weellisaa lammii Somaaleeti. Somaaliffaanis inni sirba baase. Isin garuu yeroo deebii deebistanis yookaan immoo abbootii gadaa arrabsitaniirtu taa'ii yeroo jettaniin afaan kamiin sirbitanii mee walaloonsaa akkamitti barreeffame isa jedhumoo Kemboonatti nuuf ibsi. Waan gaariidha. Naaf qirqir ta'anii osuma ganda jiru sirbi kun gadhiifame. Nuti isa kana ni hordofna. Nuti ammoo jechuun ankaniin dhaladhe jijjigatti. Inna ijoolleen karaa argee jirtu afaan Somaalee kana ni danda'an. Inna nuti waan dhageenyuuf afaan kana yeroo dhageeffannu sirbii adda nutti ta'e. Yeroo deebinee dhageeffannu abbootii gadaa tuttuqa oggusan wal mari'an. Taayitiliin isaas yookaan immoo mata dureen isaatu lafti nagaa. Lafti nagaa jaa. Lafti nagaa gisee jiru nuti jechuun abbootii gadaa. Afaan Oromootiin nu sirbee jettanii. Jennee yaadaa turre adda ta'e ogguu dhageeffannu nu aarsee anaaf shiqirqir ta'anii namni hedduunis ni jiranii garuu naafiisa ta'anii dafnee akka dhaqqabuuf jennee walaloo barreessine. Inni afaan Oromootiin dalage an ammoo afaan Somaaleetiin dalage. Haala saniin barreessinee maal jennee irraa xumurree gadhiifne jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya yayyaba aartii ammas akkuma itti fufeetti jira. Kemboon nuti sirbicha daddaffimaan akkuma deebii ta'uuf baasne afaan Somaaliiffaas an jijjigatti waan dhaladheef sirriitti beekaa sanumaaf deebii deebisneef jechaa ture. Mee atoo eessatti dhalattee guddattee sirba kanaaf immoo deebii kennuu qabna isa jedhu yaadni akkamitti dhufee fi walaloo isaa eenyutu isiniif barreesse? Dhugaadha. Ani iddoon itti dhaladhee naannoo Asaboo Diidaniinniiti. Garuu bakki itti guddadhee Dirree Dawaadha. Maaliif afaan Somaalee guutuutti akkasitti kan ittiin sirbamullee beekuu baadhu naaf galaa nin hubadhaa nin dhaggeeffadhaa jechoota ittis fayyadamuu nin danda'a. Garuu haa ta'u dhugaadha walaloos numaatu barreessee itti yaadnee jechuudha. An durirraas walaloo kana barreessuu nin jaaladha. Sababii sanirra wal mari'annee akkam ta'uu qaba ajandaa kana yoo nuti deebisneef malee namni beeku hin jiru jennee bakka deebisuu fi yaalii goonee sanirraan kan ka'e bakka sirbicha barreessinee galgala tokko qofatti istiidiyoo Ukaash bira dhaynee galgala takkatti hojjennee bakka akka taphataa takkatti osoo inni nu sirbii ni xumurra osoo jiru xumuruun barbaannu deebisama isaaf haa ta'u malee nuti waan biraatiif hin barbaannu ergaa isaa kana qofa galmaayyoo gaahne na gammachiisa anilleen hamileen qabaa jee sanirra dhaabbanneeti kan hojjenne. Mee weelluu keessan kana daawwattoota keenyaaf sagaleedhaan osoo xiqqoo nuuf affeertanii. Hayyee. Dardar iyyaal shaggar jii. Dardar iyyaal shaggar yaa. Oroo kabajuun dirqamaa kabaji. Nuti kabajuun dirqamaa kabaji. Abboo kabajuun dirqamaa kabaji. Kush kabajuun dirqamaa kabaji. Dardar iyyaal shaggar jii. Dardar iyyaal shaggar yaa. Oroo kabajuun dirqamaa kabaji.
kush kabajuun dirqamaa kabaji nuti kabajuun dirqamaa kabaji hargeysaa barbaraa hanga ija buutii seenaatu beekaa dhuga waaqaatii nuufaa jijjii. Akkas ja'a sirbii durra isaatiin Samboodaas achitti an afaan Oromootiin maaliifin ijoollee hanga takka afaan Oromoo Soomaaliin afaan Oromoo beektus hedduu jira. Sharmaa boy wariyaa hoy mana galii boy jaa afaan Oromootiin nuti suneetuma irratti qosnee afaan Soomaaliitiinis kagaluufis ni jira. Achi nuti maaliifi addaan baasuuf osoo hin taane isa buutaa takka takkatti tuttuinee Sambooda ergaa akka isaaf ta'u malee sabaafis hin xuyne nuti jaalalaan deebisnee fi isa keessatti ammoo ati suuta jiyyaati ganaa ijoolleedha. Kubbaa gaafa ijoollee haalsii godhanii akkasii ganda keessa taphatan isaan ati ganaa isa san taphadhu jennee itti taphachaa isumaaf deebisnee. Inni isa afaan Oromoo nuuf jedhee jira. Kemboon ati immoo isa afaan Somaaliffaasan irraa osoo nuuf jette. Ay waan bareedaadha. Isdajji maka xumi kamana xumaanaayii Oromoo Somaalii Itoobiyaan inay midoobaan ma diidaayii haa laakiin fahma kulligeen dhammaan waxaan nahay bila'aadan ila arka inamaan taaban yarkana ku dhaha badin kaabtan raalli ahaadano wariyaa sharmaa maan ku waramaa dawaleen u qabaa kuwa qooqaa anigu waraa kama hela buuqaa stop qabqa lalalow warwaad isqasaysaa badadagoyn baad galaysaa uf kuush baad kala daadinaysaa waa run inta taliin ka hor ka filo markaad isoo wacda idahelo barina duubaan siibalo isma faniyo waa talo kaftelle waaye. Gara afaan Oromootti yoo jijjiiramu meesiyaa inni amma ati jechaa turte sun maal jechuudha isa jedhu meenumaafis daawwattoota keenyaafis waa xiqqoo soorraa nu jettee afaan Oromootti yoo jijjiiramu. Isdajji ragaaji jechuun suuta jedhii maka xumi kamana xumaanayi waan baqa irraa isin aaru ittiis immoo fadhu Oromoo fi Somaaliin Itoophiyaallee ta'e akka tokko ta'an hindidu ila arka inamaan taaban na wajjin agaraa nam tokkomtu hinyaan yarkana ku dhaha badin kabtan mucaa kanaanis ja'a qoosaan heddummeessinii wariyaa sharmaa maankuu warrama boo sharmaa siif odeessuu dawaleen u qabaa kuwa qooqaa an dawaan qabaa fi warra qooqeef warra namoota nama qooqeef jechuun qooqee nama bakka nama baalageedhaaf dawaan qabaa. Anigu kama hela buuqa rabshaa hedduu hin danda'u. Rabshaa sammuu hin danda'u. Jeeti Sambooda dawaleen u qabaa kuwa qooqaa anigu warraa kama hela buuqa. Qabqalalawii tana nama hedduuf hin galini. Qabqalalawii jechuun amma Oromoon kuushi Somaaliin kuushi. Namni lamaan kun adda bahuu hin ta'u isteetii haasoo jirtaa qabqalalaw. Rabshaa darsa waliin dhahuudhaaf jechuudha. Hiika biraan qaba. If dadartan malee Oromoo Somaaliin rabshaa darsaa baatu. Kanaanigaa kaniinan isaaf deebii godhe. Kana. Ay wallee bareedaadha. Dhimma galaana diimaatiinis wal qabate wantoonni garaagaraa deemaa jiru. Keessattuu immoo inni abbootii gadaa waan arrabseef kun deebii gaarii fi gahaa natti fakkaata. Gama isaatiin garuu deebiin argamee jira. Inni ilaaleeraa waan sanfaa quba qabdu. Quba inni qabne garuu inni galuu dideef jechuun ijoolleen sun akkamitti deebisaan akkamitti isarraayis akka dhufne galuuf dide boodarra garuu nuti akka Oromoo taane namoota hedduutu jira gaa. Nu boodaas tiktookarootaa jira, yuutubarootaa jira ni ibsan. Sambooda deebisaa osoo yaadu jiru soomanni dhufe. Soomana kanaatu adda nu qabe meegaa soomanaan booda. Sooma booda isa jalqabnetti fufnaa dhabu. Qabsoorra jira waan ta'eef asumaan hawaasni Oromootis gaa akka nu daganne jechuu barbaanne. Qabsoo cimaarra jirraa nu gargaaraa jechaa jirtan. Normaal haamilumaanuu waluma quba qabaachuudha malee normaal.
turtii keenyaan bohaaraa bashannanaa akka jirtan an bohaaraa bashannanaa jira isinis akka bohaaraa bashannanaa jirtan shakkiin qabu. Akka ajaa'iba fallaqiidhaami. Yeroo baay'ee sirboonni akka isin baastanii kunniin sirboota raap jedhaman afaan oromootiin maal jedhama? Okay. Ani hin beeku garuu namoonni akkanaa yeroo baay'ee biyya alaattis yoo arginu akkas deebifaa waliif deebisuu ittiin wal arrabsu. Mee waan kana irratti maal jettan? Okay, sirboonni akkanaa kuni ammayyaawaa jedhama. Sirbuma ammayyaa jennee qabanna. Hiika biraallee yoo qabaachuu baate akka keenyatti ammayyaawaa jennee qabanna. Maaliif nuti aadaa qabna. Kan aadaatis kophaa qabatee miidiyaa mataa isaa tokko qabatee jira waan ta'eef kun ammayyaa'uma jedhama. Akkasuma jennee yoo qabanne kam bareedu. Yeroo baay'ee immoo namoonni biyya alaa jiran keessattuu weellistoonni biyya alaa gama raappiidhaan nuti beeknu sirbootaan wal qeequu, wal arrabsuu, deebii walii kennu. Isinis isuma san fudhatamoo akkamitti sirboota kana fakkaataniin deebii isaaf kennuu yaaddan? Okay, dhugaadha. Nama akka mataa kiyyatti waan fakkii namatti fakkeeffadhee dalaguudhaaf kaayyoo sin qabu bakka fudhatama sammuu xiyyaafitiif illee hin qabu. Sirba kanaa yookaan an hojjedhu kana godhee reefu sii tuqeetiin ture dhimma abbootii gadaa sani malee an uumaa tiyya keessatti dandeettiin tiyyaan bakka uumaa biraa takka uumuu addunyaa tanarraa inuu uummata teknooloojiin gurguddatan caalarraa waan haaraa takka uumee achi bahuuni saniin barbaada. Maaliifi an ammas Oromoon nama akkanaa kana qabdii jedhee ittiin boonuudhaaf mataa kiyyaa ittiin boonuuf osoo hin taane saba kiyyaaf jedheeti an waa hunda tattaaffii kaniin godhuu xiqqeenya kiyyarraa yaalii sammuu tiyya na fudhattu irrina tokko giziin harkuu bakka silaayin guutee dasna ja'a akka kiyyatti an irra guddisee bakka an irrina Oromoodha waan hin danda'u hundaan gara hundaan filmiin haa ta'u hedduu takka kaayyoo hedduu takkaan qaba garuu numa guutamaa inshaallah. Karaa san irrumaan deemaa jira irraa illee duuba hin deebine waan namni hojjetetti hojjedhee fakkeessuu hin barbaadu. Maaliif isaan waliin qoosanii waliin arrabsanii arrabaan walii deebisuu normaal kun maaliif haala guddina irra dhaabbatanii isaanii kun guddina wajjin yookaan yuutuubaroota yookaan wantoota biizinasa irra dhaabbataniiti malee wayim seenaa wayim waan tokko lafa kaayuudhaaf miti isaan. Garuu nutis akka barbaannillee yoo taanu taate nama gara uraa karaa keenyaan dhufu ni jirraaf jennee waan lafa kaaneef malee normaal waan biraa gartee namni kenna tuqamu abbaan gadaa kenna tuqamu hin teenyu haruma abbootii gadaa qofa osoo hin taane normaal nuti saba keenyaaf quuqama waan qabnuuf bakka nu barbaachisa hundattuu ni jirra waan jenneef malee. Arrabaan sirboota walii deebisuu sanis kaayyoo keenya keessa hin jiru. Nuti aadaa teenya guddisuudha. Kaayyoon teenya aadaa teenya galmaan gahuudhaan sin jaa. Biyya alaa irratti wanta akkanaa yeroo baay'ee waan arguuf kana isin gaafadhe. Mee sirboota akka keessanii kana isa raappii yookaan immoo hin daddafa miti biitiinsaa. Sirboota akkanaatiin eenyufaa dinqisiifattu mee sirraa jalqabu? Okay. An wallistoota biraa yoon hordofillee wallistoota biraan dinqisiifadhu. Wallistoonni nan dinqisiifadhu keenyumarraa hin dinqisiifadha. Wallistootuma keenya biyya keenya keessa jiran keessaa ta'e gama sirba akka isin baastaniitiin yookaan immoo sirba raappiitiin eenyufaa dinqisiifattan? An dhugaa xiqqeenya kiyyarraa namni nan jaaladhu sila kilippii hamma takka hojjetee baay'inaan sirboota isaatis ni hordofaa. Sirba isaatiin hin dhaggeeffadha. Silaa gurbaan kun kilippiidhaan sirba naa hojjetee jee xiqqeenya kiyyarraa kan hin hawwii qabu Baakoodha. Sirba Baakoodha. Isaa sin jaa wallisaa Baakoo beekuun ooltu. Namoota biraa hoo. Ani daa'ima ta'ee faa sirba miidhagsuu faan hin yaadadha. Si arri boynu arrisii boy. Habiibii kamuun isaan jedhamfaa. Isa faatu gara sammuu kootti na dhufe sanumaafin si gaafadhe. Normaal isaan illee ijoollee teenya ijoollee jajjabduudha. Sirba zabanaa ammaan tan isaan hojjechaa jirtu. Baakoo jechuun nama jabaadha. Wallisaa keenya wallisaa raappii hedduu akkasitti duraan sirba audioodhaan hedduu dhaggeeffatama. Karaa Harargee kanatti baay'inaan ni beekama. Ammallee hedduu wallisaa guddaadha. Akka Afrikattuu beekamaadha inni Baakoon. Saniif hin dinqisiifadha hedduu walaloo isaa jechoota isaa gizee inni fayyadamu.
hedduu takka bakka umrii nuuf haa dheeressuun hin jaaladhaasi. Ani isa faan fakkeenya godhadha malee wallistoota fedheen nuuf caala je'iitii yaada. Ammallee asumaanuu dhaamsa akka inni itti nuuf fufu waan babbariidaa agartee akka inni as nu baasu isan hin gaafadhaan. Tole gara keetiin dhufaa Keemboon ati hoo weellistoota keessaa mee sirboota akka isin baastanis ta'uu danda'a sirbootuma kaawwan irraa weellistoota eenyu fa'aa dinqisiifatta? Duraan weellisaan dinqisiifadhu Khadiir Martuuti. Jechuun ijoollummaa kiyyarraa isa hordofu ture. Ni jaaladha bakka weellisaa Khadiir Martuuti aanee garuu akkuma inni jedhe an osoo abbaa kiyya ta'e guddisna jaa. Garuu maal goota carraa godhee itti aansuun garuu weellistoota amma yeroo ammaatiif qabnu akka ammayyaatti baakoo jira. Baakootti aansee kuul sirree Booranaa. Isa baay'een dinqisiifadha. Isaan kana fa'aadha. Jechuun isaanitti illee fakkaadhii silaa deemee jazna jaa. Warra kanaan dinqisiifadha. Weellistoonni ammaatii kaastee hunduu hojiiwwan gurguddaa namoota hojjetanidha. Kuul surreenis albama isaatiin Odaa Waardi irratti mo'ateera saniin quba qaba. Mee weellistoota dinqisiifattu keessaa nama tokko akka sagaleedhaan nuuf jettu osoo si gaafadheeyo. Waan bareedaadha. Baakoo sirba wanta jiru hin beekaan nama guddee hajuu tokko jira. Mee sagaleedhaan nuuf jedhe. Hin beekaan nama guddee bootee lafan nama riidii guujii baaftee guudii ni gubattaa akka uudii yafeetanii dheeda jabuutii wali buunaa adii miidhaguutii muhabbaa godhattee chakuuzii dhiibtii na taataa juuzii asuman na taataa juuzii afdhuuzii asuman na taataa juuzii jaalaltii kalagaa yoo sente keessanii baddaa yoo harkaa qabaatte lambaa kan teessu dukkana kophaa ba ta seenaan numa haftaa akka barteetti na guddaa hin dhabduu waan aadaa edhuga simbaa nagaa dhuftee nan gaafatu nagaa nama hin qabduu badigaa fadhigaa nin beekaan nama guddii buutee lafan nama riidii guujii baaftee guudii jedhan. Sirba kanaan hedduu jaaladhee dinqisiifadha. Sirba bareedaadha. Sirba baakoo waan nuuf affeerteef hedduu galatoomi. Amma immoo gara keetti deebi'a. Tiim Birillee Damee Shaggar mee waa'ee isaa immoo xiqqoo nutti himi. Tiim Birillee hojiiwwan akkamii hojjeta? Birilleen kun garuu isa daadhii ittiin dhugan sami. Lakki. Birillee jechuun isa gartee hiika hedduuttis ni jira. Isa faanusarraa maashoorraa sanii birillee jechuun walumaa galattu waan gartee eeggatuu ta'uu yoo si harkaa bu'ee ni cabaa gartee xuriin fadhu birillee jechuun waan eeggatuu ta'u tokko akkasii. Innaa tiim birilleen tun seenaa guddaa qabdi. Tiim birillee tana namni yeroo duraatiif hundeesse Ooliyaad Alii Mahammad Diimaa Jaanii xaafoo jiraata. Hundeessee anna yeroo san Direedawaattiin barachaa jira. Hawwisoo tana eegaa nan baradhe booda obboleettii isaa takkaa jira achirraa dhuftee asitti shashaakalchiisaa turtee san booda eegaan dhufe aan leenjisuun eegalee tiim birillee itti fuftee naannoon ishiin itti argamtus as sabbata aanaa caffee karaa buutii furii jechuudha. Na amata har'a waggaa 6ffaa keessa jirra. Mata kana jechuudha. Hojiiwwan akkamii hojjetame? Hojiiwwan illee hojii hedduu hojjennee kilippii gartee izaabaan lakkaa'u osoo hin taane kilippii shaggooyyee annaa nuti aadaa kudhatakkanuu aadaa Oromoodhaan hojjenna. Garuu baay'inaan kan gartee kilippii irratti hojjenne kilippii baay'inaan hojjenne. Kilippii shaggooyyee Harargeeti. Gama shaggooyyeetiin hojiilee kilippiiwwan hedduu akka hojjetan anis dhageera quban qaba isinis immoo argeera. Mee gara fuulduraatti akka tiim Birilleetti hojiiwwan akkamii hojjechuudhaaf yaaddaniirtu amma irratti namoota meeqatu keessa jira hojii kana irratti jechuun kun tiim Birillee keessatti namoota meeqatu itti irratti hirmaachaa jira isa jedhus nuuf kaase. Tiim Birillee keessa namoonni jajjabaan itti hirmaatanis ni jiranii. Namoonni gartee hamileedhaan nu cinaa dhaabbatanis ni jiranii haa galatoomanii namoota gurguddaa hedduu jira. Isaanis asumaanuu gartee ni galatoomfadha. Tiim Birillee yeroo gartee dura eegallu nama 200 yookaan ni taati yeroo duraatii fi koronaa booda xiqqishoo namuu adda faca'ee amma walitti deebinee ammallee hojii hedduu hojjechaa jirra. Waan nuti hojjechuu yaada qabnu waan guddaadha tiim Birillee keessatti.
nuti akkuma biyyattuu jechuudha waan guddaa takka hojjechuudha kaayyoon teenya. Shubbisaanis haa ta'u seenaa afaan bakka Oromoo aadaa isiidhaa guutumaa guutuutu ni jira miti seenaa isiidhaa hambisuuf kaayyoon teenya gartee waan guddaan hambisuudha. Hedduu gartee egaa namoonni kaayyoo qabanis ni jiranii. Egaa Rabbii yoo jeegaa waan guddaa takkanuma agarra inshaallah as kasiin siin jaa. Meegaa Kimboon atoo gara Timbirillee as damee Finfinneetti hafiduuti. Mee hojiiwwan akkamii fa'aa hojjettaniirtu? Kilippiiwwan keessaa moo kilippiiwwan eenyu fa'aa irratti hirmaattaniirtu? Wallaahi kilippiilee hedduudha garuu san keessa yoonii si kaasee Faraansulee yookiin Faraan Baddeessaa, Awwalee Ciroo, Jamaal Ismaa'il fi Biiftuu, Muummee Jaanii ni jira. Muhammad kilippiilee hedduu jira. Garuu kilippiilee san keessaa beekamoon Jamaal Ismaa'il fi Biiftuu fi Faraansulee, Guutamaa Muhammad, Awwal Ciroo warra kana fa'aadha hojjennee. Keessattuu gama shaggooyyeetiin kilippiiwwan hedduu irratti akka hirmaattan beekamaadha. Mee gara fuulduraatoo akka Timbirillee damee Finfinnee yookaan immoo damee eessa fa'aa qaba? Kun amma ka Finfinnee jiru jira. Dameelee biraa hoo eessa fa'aa qaba? Yeroo ammaaf asii qabna. Yeroo duraatiif ammoo Adaamarraayis ni qabna ture. Sababa garaagaraatiin ijoolleen haala yeroo jireenyaatiif kan biyya Somaalee deemanis ni jiran. Garuu ammaaf asuma chumarraa qabna. Kan Adaamaa san jala harca'anii. Ammaaf garuu namoonni keenya magaalaa Kurtakkaaf baqa magaalaa Kurtakkaa keessa banuu yaada qabna amma. Damee magaalaa Kurtakkaatti qabaachuudhaaf yaada qabna. Ammaaf ammoo shaggaruma jirra gaa. Finfinnee kutaa Kurtakkaa jechuudha. Uummata kililii Somaaleerraa buqqa'an Harargootaatu as jira. Harargee kutaa Kurtakkaa kana keessatti walumaanuu shaggar keessatti gartee aartii kana guddisuudha gaa. Ayyoon teenya. Kanaafuu gara fuulduratti mee maal fa'aa irratti sin argina ree? Maaliif isin eegnu akka Timbirilleetti? Akka Timbirilleetti wallaahi guddinni teenya gaarii ta'a. Shubbisni Oromoodhaa of eegama. Irrina Oromoo irratti hojjechuudhaan bakka kaayyoo qabneenneeti nuti. Waanuma irrina kan gartee hojjetamee hagaruu hin hojjetamin irratti hojjechuudhaaf kaayyoon teenya. Waan haarawaa waan addaa uumuudhaaf. Waan addaa uumnee Oromoodhaaf ni jirra jechuu seenaa takka hambisuu irratti miti bakka kaayyoon teenya. Mee akka Timbirilleetti gara fuulduraatti maaliin isin eenyu isa jedhu? Nuti waan hojjetamee irratti hojjechuu qofa osoo hin taane gartee waan haariya irrina keenya irrina Oromoo waliigala irratti waan nurraa irruu takka irratti waan haariya uumne irratti hojjechuudha kaayyoon teenya. Saba Oromoo guutumattuu ni jirraa fi waan barbaachisaa ta'e hundaanuu irratti hojjenneeti kaayyoon teenya. Waa hedduudhaatu jira. Guddisee ammaas filmii afaan Oromootiin sa'aa takka sa'aa lama deemu filmiin afaan Oromootiin hin jiru. Kaayyoon teenya filmii irrattis hojjechuudhaafis kaayyoo ni qabna. Ati walumaa galattuu gartee waa hedduudhaan siinjaa waan hin jirre takkaas waan baasuu deemnu na fakkaata. Kanaafuu gara fuulduraatti sirriitti nu eegaa jirta daawwattoota keenya. Akka ajaa'ibatti fallaq jaanii gartee gammachuu fi taphaa fi hoflaan akka gartee nu eegan hamileedhaan nuti waan biraatillee miti hamileedhaan wal cinaa dhaabbachuun waan guddaadhaan jaa. Hamileedhaan akka gartee hawaasni keenya jaalalaa fi hamileedhaan akka gartee nu cinaa jiraatan. Kan amma akka Timbirilleetti mee akka isin weellisummaa keessan kanaan gara fuulduratti hojiiwwan akkamii hojjechuu yaaddanii itti fufuudhaaf yaada qabdamoo isa jedhus osoo nuuf kaaste. Waan bareedaadha na gaafatti. Karaa walleetiifaa waan isin jiru hin beeku. Wallistoota takka addunyaa kanarra hin dhufin yookaan gartee hin uumamin takka akkasitti akka wallee haariya kilippiinis walleenis akka kaayyootti jetti. Waan amma kilippiin dheengadda hojjedhe kun waan na gammachiisee yookaan ammoo waan inni irraa gammade takkaa miti. Normaal deebisaaf isin jedhin ture. Waan haariya uumaa biraa takka uumee ittiin gartee wallaahi saba kiyyallee maqaa yaamsisee ifilleef gammachiisuudhaan kaayyoo qaba. Nin godha jeetii yaada. Akka milkooftu anis asumaan hawwii koo siif ibsuun barbaada. Hedduu naa galatoomin siin jaatillee. Sirba gara fuulduratti bahan hedduus akka hojjechaa jirtan quban qaba. Mee gara sirboota fuulduraa dhufan keessaa immoo maa xiqqoo akka maal jedhama?
Dhandhama. Osoo irraan of jetteemi. Sirboota hedduutu jira. Sirboota an baay'inaan sirba jaalalarratti dipendi ta'ee dalaguu hin fedhu. Normaal ni jira miti. Ammayyeessullee wantoota gara aadaatiin gara kanaatiin seenaa fa'aa waan gartee irra dabarre seenaalee teenyata duuba dhokattuma san ammayyeessaa gartee garana deebisuudha kaayyoon tiyyaalisi. Normaalee garuu jaalala yoo kajettu taate an amma jaalaltii amma yeroo sana hin jirtu beektaa. Jaalalli amma hin jirtu. Hin jirtu akka itti hin jirre waa'ee jaalalraa saniifin sirbus illee hin fedhu. Keemboon yeroo ammaa kana jaalalli hin jiru moo? Hin jiru? Asumatti gara an sirba takka kaniin waa'ee jaalalraa kana booda jaalalatti hin deebi'u jee waa'ee jaalalraa sirbu gartee barreessee xiqqoo irraa yoon si tuttuqee sirbi maal jaabeetaa ganaa dhalleedha. Hin fedhu na dhiisi hin fedhu na dhiisi hadhooytee jaalalti duraanii mi'ooyti ammanii hadhooyti duraanii mi'ooyti jaalalti ammaatun arriinaa mabbaafti baahaa buukoo nama sekendii sigooti maraattee jaalalti jaalala torbaanii ogguhaa sawanii mi'a afaan isaanii filmuma sahanii jetti torbaan tokko booda teesseetu mabochaa jee torbaan tokko booda teesseetu ma'oota jaalala akkasii mee maaluu magoota jaa an waan inni irra dhaabbadhee jee jira sirba gartee jaalalaa kanarratti yoon dhaabbadhee naaf gaajjiitiin jedha. Wanti kun garuu akkumaatti jaalalli hin jiru jettee jalqabdeenu seenaa dhugaa ta'inaa jedhee shakkee wanti kun seenaa si faana wal qabatu qabamu? Normaal lakkee seenaa na wajjin wal qabatu miti. An baay'inumaanuu waa'ee jaalalaa kan hedduu hin hordofu nama guddaadhaanii oone gaafa ijoollee jaalala dabarsee ammoo waa'ee jaalalaa kanarra dipendi ta'uun fadhu jaalala hedduutu wallistoonni Oromoodhaa kan jaalalaaf sirban hedduutu jira isaan irrattuu naaf gaajjeetii yaada an ammoo akkuma reefu siin jee waan haaree takka uumuudha malee kaayyoon tiyya gaddeebi'ee jaalala wallisuu kanaaf kaayyoon qabu siin jaa. Haa ta'u bareeda gaa amma qophii keenya gara xumuraatti deemaa jirra. Dhumarratti mee yoo dhaamsa qabaattee yookaan immoo waa'ee sirbichaas yaada sirbichaas asirratti sirbuma Shaarmaa Booyiif deebistan irraa kaaneeti sirba keessan isa jalqabaati miti sirbichi. Sirbuma sanirraa mee dhaamsa si yoo qabaattee namootaafis akka keetittis dhaamsi dabarsitu yoo jiraattu walumaa galatti waltajjichi keeti. Okay, galatoomaadha. Atillee galatoomii hawaasni keenya illee galatoomaadha. An dhaamsiniin dabarsu walumaa galattu jibba osoo hin taane jaalala gartee jaalalaan gartee wal jaalannee wal jabeeffannee gartee aadaa teenyaa fi seenaa teenyaas akka jabeessinu jaa. Walumaa galatti sirbaan gartee Shaarmaa Booyii wallisees waan biraatiif osoo hin taane normaal ni jira miti kun wantoota gartee xiqqishoo achi keessatti abbootii gadaa tuttuqee fi kaniin nuti wallisne waan birallee aan hin qabu nuti ijoolleen Harar wajjin taane shaggar shaashah goonaa barbar jaa sirbi waan biraa miti asumaanis nuti sirba ifumaa keenyaafis ni sirbine. Walumaan taanee keessatti guutuun keenyaa shaashah goonu shaggar jaa dhaamsiniin an qabu gaaffaafaa shaashah goonu shaggar waliin taanee gamtaadhaan jecha jawaas keessatti nutiifis numa deema Shaarmaa Booyii qofaaf miti akkasiin isaaniin jaa hawaasni keenya jaalalaa fi gammachuudhaan gartee biyya teenya jabeessinee seenaa teenya aadaa teenya faafaa goonu jaa dhaamsa kiyya kanumaan. Galatoomii. Mee atoo Keemboon dhumarratti dhaamsa yoo qabaatte keessattummoo gama nageenyaatiin ati afaan Somaalifaas waan dandeettuu fi afaan lachuunuu dhaamsa yoo qabaatte akka nuuf dabarsituuf carraasaa siif kenna. Afaan Somaaliitiin fa'aa itti gaddaabii dabarsiif hawaasa bal'aadhaaf. Asumaan waan jiru barbaadu jira. Nuti akka tokkotti safuudha qabna. Oromoo yoo jedhan safuu qabna. Aadaa qabna. Namatti hin buunu. Nama nubbii ammoo tuqaa hin dandeenyu. Innaa gama biraatiin warra afaan Somaalee dhagaaniif walaalaha Soomaalida waxaan leeyahay annagu inna nama taaban inna ma taabano laakiin haddii la taabto
taabashoo makarinu waa in la waasho jeetiin dabarsaaf saasuma Inni tokko gargar hin baanu jechuudha. jaalalawwan addaan bahuun hin jiru san guddaanis jechuun nutii fi Soomaaliin warra daangaa walii qabu warra Seenaa guddaas waliin qabna. Bara isaan rakkoo keessa turan jeneraalota keenya hedduun isaan bira deemanii isaanis gargaaraa turanii. Irra guddaan akkasitti isin hubatu beekta rakkinni jiru irra guddaan hawaasaa akkasitti hubatu nuti garuu seenaa guddaa waliin qabna deebinee ammas ilmaan kushi nuti tokko ammas eessummanii soddummaa tanaas wal keessa waa walii qabna walirraa fuunee wajjin jiraachaa jiru waan ta'eef asumaan wal qooduu hin qabnu wal qooduun wal reebuu yookiin if duubatti hafuudha malee waan tokko wal qooduun hin gootu. Irra caalaa dhaamsa kana afaan Somaaliffaatiin osoo nuuf jettee sirriitti natti tola. Jabeessite. Waxaan loo baahannahay inaanan iskala qaybin isqaybitaanku dib ayay noo reebi mooyee horey nooma wadayso walaalahayga Soomaalida iyo walaalahayga Oromadaba ilaa gaar ahaan Itoobiya xamar kulligeenba inaanan isqaybin oon walaalayaal midnimo ku soconno ayaan nii soo dhaweynaa walaalayaal. Jeetiin dabarsaaf. Tole hedduu galatooma as dhuftanii yeroo bareedaa waan waliin dabarsitaniif nutis gaa qophii keenya golabuuf deemaa jira. Turtii keenya akkam ture? Bareedaadha. Turtiin keenya hedduu waan ajaa'ibaa bareedaa ture. Bashaasha ture. Akka nagaa ganaadha waliin hojjanna ganaadha waliin waan babbariidaa dabarsina. Egaa amma akka taphataa akka safara keessa waliin dhufneemi. Dhugaadha. Nutis gara fuulduraatti hojiiwwan gurguddaadhaan akka dhuftan abdii guddaa qabna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya yayyaba aartii torbee kanaatiin weellistoota lafaa dhufoo lama waliin turtiin goone kana fakkaata ture. Gara fuulduraattis hojiiwwan gurguddaadhaan akka dhufan abdii isaanirraa qabna. Torban gaarii isiniif haa ta'u nagaatti kan isiniin jedhu immoo Ansittinaa Haddiitii ogeessi kaameeraa kennamoo Daawit Tashooma ture nama torbaanii nu haa taasisu nagaatti.